jalqabatti faarfannaan kuni akka milkaa'uu fi shoora guddaa kan qabu Waaqa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan galateeffadha. Itti aansuudhaan immoo gaggeessitoota keenya biyyoolessarra kan jiranii faarfannaan kuni akka bu'ee gabaarra ooluuf waan nu ayyaneemmanii fi isaanis galateeffachuu nan barbaada. Sadaffaarrattis immoo kutaa lallabaa sadanuu faarfannaan kun akka inni ba'ee hojiirra ooluuf gahee guddaa gahee olaanaa kan taphatu hundumaa isaanii nan galateeffadha. Itti aansuudhaan immoo gurmuu faarfattootaa ididiyaa galateeffachuu hin barbaada. Halkaniif guyyaa utuu hin jedhin hojiin kun akka milkaa'uu fi dadhabbii guddaadhaan hojjetanii nu biraan ga'aniiru. Waaqayyo isaan eebbisu. Kanaaf albamiin jalqabaa Yesuus Waaqa jabaa kan jedhu ba'umsaa yaadatama. Amma immoo albamiin lammaffaan na tiksiteetta kan jedhuun ba'ee apostolic song irratti fe'amee jira. Hundumti keessan kana bartanii lakkoofsa makliitii fudhachuudhaanii akka itti fayyadamtan gurmuu faarfattootaa kanarraa lakkoofsa makliitii kana hin argattu waan ta'eef akka kanaatti akka itti fayyadamtan adaraa isiniin jenna. Sooshaal miidiyaadhaan fayyadamuun baay'ee dhorkaadha. Akeekkachiisa guddaa isin akeekkachiisna. Walii keessan dabarsuunis immoo dhorkaadha. Faarfannaan kun aarsaan baay'ee itti kaffalamee maallaqni baay'ee irratti dhangala'ee ba'ee waan ta'eef marsaa sadaffaas immoo gara fuulduraatti faarfannaan hin ba'a jennee sababii abdiidhaan eegaa jirruu fi kun akka nu jalaa hin bannee fi hundumti keessan kana bartanii tumsitanii akka itti deemtan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin adaraa isiniin jedha. Gurmuu faarfattootaa ididiyaa bira dhaabachuu kan barbaaddan maallaqaanis ta'ee yaadaanis adaraa keessan akka bira dhaabattan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin adaraa isiniin jedha. Ansi faarfachuun fedhaa dhufee gammachuudhaan akkaan arguuf isa abdachiifamee amantiidhaan. Ansi faarfachuun fedhaa dhufee gammachuudhaan